meeshaa meeqa nam meeqa ta'u gurba as galgalannatti siin jala arabe Faatuma meeshaa nam meeqa nama shan meeshaa qabu uffanni isaanii maal fakkaata maal fakkaata uffanni isaanii burraa burree as galgalannatti as galgal nutti miitiin galtan ijoollee ka gurratte him ol seenanii taa'anii si dubbisan mana ol si seenne mana keen seenne maa sobdatam beeke ol seenanii si dubbisan mana kee mana ol hin seenne mana keen seenne maa sobda mana maa as galgal mana hin seenne seenanii taada akkasin jettu as galagalas ijoollee daa'ima kan beektu ofirra dabarsi amma laan dhaggeeffat as galagaliite ni nimne ma gaafa yoo ala dhaggeeffat gaafa yoo mii dhufanii sa'aatii guyyaa moo halkan sa'aatii meeqatti sa'aatii sadii maal uffatanii jiran kan akkasii uffatan reenjarii hidhannoo qawwee namni shananuu qawwee qabani ol seenan si dubbisan maal siin jedhanii deeman maal siin jedhanii deeman as galagaliin maal siin jedhanii achi maal siin jedhanii ba'an gurbaa argite akkasiin sobda eeshi waan kana waan sanaan jenne waan koyi qaba kun kan kanne dhufan nagaa fayyaa jenne kana buta ol seenanii kanuma gurba kanuma sinotti me ishi maqaa rifeensa qabu miti akkuma isaanii kana jira akkana bakka ishi waan sinjani waan sila kare sande mandinga itti bakka ifani gakutu sare male hangare